Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan EMN Plus sagalee dhalootaati. Qophiin ammoo qophii keenya Simboo Finfinneeti. Qophii keenya Simboo Finfinnee har'aatiin hojiin misooma koriidaraa fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetame eegumsa naannootiif damee turizimii fi akkasumas gama carraa hojii uumuutiin bu'aa maal argamsiisee kan jedhu kan ilaallu ta'a. Qophicha EMN Plus sagalee dhaloota fi abbaa taayitaa bulchiinsa misooma koriidaraa fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee waloodhaan ta'uudhaan kan qopheessanidha. Qophicha kan dursu ammoo ana Guddataa Jamaati. Haga xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Finfinneen lafa miidhagduu uumamaan ishee badhaasee fi dachee uumamaan faayamte akka ture seenaan ishee ni agarsiisa. Hundeeffama magaalaa Finfinnee wal qabatee lakkoofsi jiraattota magaalattii dhawaatuma dabalaa deemeen qabeenyi leecaloon Finfinneef faayaa fi siimboo miidhaginaa ta'an kunneen manca'aniiru. Kun ammoo hawaasa magaalattii rakkoof saaxilee ture. Akkuma beekamu magaalli kun erga hundooftee waggaa dheeraa fudhatee jira. Hundeeffamni isaas pilaanii irratti bu'uura'ee waan hin taaneef rakkoo adda addaatu ture. Keessumaayyuu faalama wajjin wal qabatee utuu misoomsi kun hin dhufiin dura lagni Finfinnee keessa jiran laga faalamaa ture. Jireenya namaaf kan hin mijoomne, namoota keenya dhukkubaaf kan saaxilanii, rakkoo adda addaaf kan saaxilanii turan. Lagni akkamitti lakkaa'amaa ture magaalaa kana keessatti balfa magaalaa keessaa ba'u, balfa mana keessaa ba'u, balfa faabrikaa adda addaa keessaa ba'u akka fuudhee deemuuf itti lakkaa'ama ture. Tiriit godhee fuudhee akka deemuuf barbaadama ture. Kanaaf namni hunduu balfa mana isaa keessaa ba'u gara bishaanitti gaditti gadhiisa, gara lagaatti gaditti gadhiisa. Kanarraa kan ka'e lagoonni keenya ajaa'ansa achiin sin dabarsu ture. Namni achirraan darbu dhukkubaaf saaxilama ture. Hojii misooma kooriidaraa fi qarqara lageenii Finfinnee keessatti hojjetame hojii uumama bakka duraatti deebisee fi eegumsa naannoof gumaacha olaanaa taasiseedha. Har'a garuu misoomni kana fakkaatu hojjetame lagni keenya laga bakkee namni itti bashannanu, bakkeetti namni hafuura yookaan immoo qilleensa gaariitti fudhatu ta'ee jira jechuudha. Jijjiiramni dhufee jira jechuudha. Kanaaf magaalli keenya jijjiiramtee jirti. Magaalli keenya nuuf miti akka addunyaattuu beekamaa ta'aa jirti jechuudha. Kun maarraa ka'eettan misooma jijjiirama amma dhuferraa kan ka'e jechuudha. Hojiin magaalaa kana keessatti hojjetamu kan koolidarii isaa ta'u, kan qarqara lagaa isaa ta'u, hojiin kun hojii eegumsa naannooti. Eegumsi naannoo hojiin isaa inni guddaan uummanni magaalaa kana keessa jiru ta'e uummanni kamuu qilleensa faalamaarraa akka inni bilisa ta'u. Qilleensi faalamaarraa gaafa bilisa ta'e immoo akka nagaan jiraatu. Magaalli keenya hawwattuu magaalaa akka taatu. Magaalli keenya magaala uummanni nagaan keessa jiraatu. Magaala turizimii hawwattu akka taatu gochuuf hojjechaa jira jechuudha. Kuni eegumsa naannoof bu'aa tokko buusee jira. Nuti hojjechuu qaba ture kana. Unurraa ba'aa tokko buusee jira inneetti kan nuti fudhannu jechuudha. Inxooxxoo irratti eegumsa bishaanii fi biyyoo irratti hojii guddaatu hojjetamaa jira. Irkaniin hojjetamaa jira. Maaliif achii jalqaba ka? Gaafa roobni roobu lolaan biyyoo achi haree fidee magaalatti naqa jechuudha. Gaafa sana immoo magaalli hin faalama jechuudha. Kanaaf isa dursanii dhowwuudhaaf qarqaa inxooxxoo irratti hojii guddaatu hojjetamaa jira. Uummata koonsoo wajjin ta'uudhaan irkanii hojjetamaa jira. Eegumsa bishaaniif eegumsa biyyootu hojjetamaa jira. Amma rakkoon kanaan dura ture. Lolaan duri gubbaan inxooxxoo irraa dhufee gara uummata fudhatee deemu bishaan faalu maal jedhu amma almost hir'isee jira jechuun danda'ama. Itoophiyaa akkasumas magaalaa Finfinnee keessatti dargaggoonni hedduun hojii hin qaban jedhamee yeroo garaagaraatti ka'aa tureera. Misoomni kooriidaraaf qarqara lageenii yeroo hojjetamuu eegalee erga hojiin xumuramees dargaggootaaf madda carraa hojii ta'eera. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti hojiin misooma kooriidarii fi qarqara lageenii erga jalqabe bubbulee jira. Hojii kana keessatti carraa hojii uumuudhaan wal qabatee hojii namni kan ilaalu gara fuulduraatti erga hojichi xumuramee bu'aan argamee booda hojii achirratti argamu sana qofa ilaaluu danda'a. Garuu jalqabbii isaa irraa kaasee hanga ammaatti sadarkaa garaagaraatti hanga kooriidarii eegallee misooma qarqara lageenii eegallee sadarkaa kanarra geenye jalqabee to'ii hojiileen sadarkaan uumamaa turaniiru.
uummanni keenyas irra darbees immoo dargaggoonni carraa hojii sababa kanaan argatan hedduu jiru. Keessattuu jalqabbii irratti akkuma yaadattan hojiin kooriidarii yeroo jalqabu carraa hojii uumuu keessatti gahee guddaa taphatee tureera. Namoonni carraa hojii hin qabne akka magaalaattis lakkoofsi isaanii olaanaa akka ta'e hin beekama. Isaan wal qabatee ta'e isa sana hir'isuudhaaf hojii bal'aatu hojjetame. Namoonni jiraattonni magaalaa kanaa dargaggoonni magaalaa kanaa carraa hojii sanatti akka fayyadamaniif haala mijataan uumameemis ta'e sadarkaa adda addaatiin hojii garaagaraa irratti akka hirmaataniif godhamee jira jechuudha. Kanumaan wal qabatee akkuma beekamu misoomni qarqara lageenii fi kooriidarii hojii isaa keessatti galteewwan adda addaa barbaada. Galma gahiinsa isaatiif wantoota adda addaa dhiyeessii adda addaa isa barbaachisa. Dhiyeessii kanneen irratti sadarkaa garaagaraatti namoonni carraan hojii uumamee fi hojii sanaaf waan barbaachisu dhiyeessurraa jalqabee ta'e irratti hirmaatanii hojii kana milkeessurraa jalqabee hanga xumura isaatitti erga xumurameen boodas hojiileen adda addaa kan misooma kanaan oomishaman yookiin qophaa'an isarrattis akka hirmaataniif wanti godhamee ni jira. Keessattuu jalqabbii irratti akkuma beekamu dhiyeessiin meeshaalee jira. Dhiyeessiin meeshaalee abbootii qabeenyaa ta'uu danda'a, isaaniin ala warra jiran ta'uu danda'a. Isarratti immoo dhiyeessuudhaan hirmaachuun ta'uu danda'a, hojii humnaatiin ta'uu danda'a. Kanneen irratti dargaggoonni baay'inaan hirmaachaa turaniiru. Namoonni hojii hin qabne hedduun irratti hirmaachaa akka turan hubachuun ni danda'ama jechuudha. Carraa hojii nama sadarkaa gadii irra jiru irraa kaasee ta'e hanga olii irra jiruutti carraa hojii kan uumedha. Keessattuu qarqara lageenii irratti nagarraa, naannawa kooriidarii irratti nagarraa, hojii magariisaatiin wal qabatee wantoota hojjetaman irratti biqiltuuwwan adda addaa dhiyeessuun jira. Marga kanaaf ta'u dhiyeessuun jira. Isaan ala immoo naannawa sana misoomsanii bishaan obaasuudhaan waan garaagaraatti irratti hirmaatanii ta'e kan hojjetan jiru. Hojii qulqullinaa irratti hirmaatanii ta'e kan hojjetan jiru. Kanaaf sadarkaa gadii irraa kaasee hanga olaanaa kanan jedhee ta'e kaase isa kanaan wal qabata jechuudha. Walumaa gala yeroo laallu hojii isaa keessatti namoota qaamolee garaagaraa dargaggoota garaagaraa hojii kanarratti akka fayyadaman taasisuun danda'amee jira. Lammaffaa immoo erga kooriidariinis xumuramee naannawa qarqara lageenii irrattis immoo erga xumurameen booda hojiileen garaagaraa immoo qarqara lageenii irratti kan hojjetaman jiru. Kooriidarii keessattis immoo kan akka kaafteeriyaa, iddoowwan oolmaa daa'immanii, dirreewwan ispoortii adda addaa fi kan kana fakkaatan yeroo hojjetaman isaan keessatti immoo kaafteeriyaa garaagaraa keessatti hojii qacaramanii hojjechuu irraa jalqabee ta'e ofii isaaniitiifis of danda'anii carraa argatanii ta'e immoo fudhatanii ta'e hojii dhuunfaa isaaniitis akka banataniif carraa uumuun danda'amee jira. Konkolaataawwan daandii gubbaarra kan dhaabbachaa turan kana dura isa sana salphisuudhaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojii bal'aa hojjeteera. Keessattuu paarkiingiidhaaf iddoo konkolaataan dhaabbachuu danda'u iddoo adda addaatti qopheessuun danda'amee jira. Isaan wal qabatee naannawa sanitti immoo dargaggoonni gurmaa'anii hojii dhuunfaa isaanii akka banataniif naannawa sanitti immoo hojii paarkingii sanarratti hirmaatanii ta'e akka hojjetaniif hojiin taasifame baay'ee bal'aatu jira. Isaan alas immoo amma hojii giriinariitiin wal qabatee ta'e inni lammataa kan hojjetamaa jiru immoo konkolaataawwan elektiriikii kanneen kan kana fakkaatanis ni jiru. Isaan sanaaf immoo hojii chaarjiingii chaarjiin iddoo adda addaatti EV chaarjiin kan dhaabbatee jira. Isaan irratti tajaajila akka kennaniif gurmaa'anii keessas immoo carraa hojii isaanii akka cimsataniif kanneen godhamanii jiru waan ta'eef isarratti bal'inaan hirmaatanii hojjechaa jiru. Walumaa gala sadarkaa gadii irraa kaasee hanga oliitti carraa hojii uumuu keessatti hojii bal'aatu hojjetame. Bifuma sanaasinis immoo jiraattonni magaalaa kanaa hedduun isaanii carraan hojii banamee fi akka hojjetaniif haalli mijataan uumameefii jira jechuudha. Finfinneen ofiif miidhagdee carraa hojii nuuf uumuun galii akka argannu nu taasisteertiin yaada kanneen carraa hojii argataniitiin. Magaalaan Finfinnee kooriidarii limaatiin ishillee akkanatti hojjetamne turre magaalaa akka miidhagdullee hin taane ture. Amma garuu kooriidarii limaatii magaalaa Finfinnee baay'ee bareechitu jira. Kooriidariin hojjetamuunsa anaaf carraa hojii baay'ee argadheetan jira. Hojiin si argadhe kuni anarra darbee maatii kootillee na gargaara. Boloota kootillee na gargaara kan inni asii argadhu jechuudha. Ana qofaaf itoo hin taane namoota baay'eedhaaf carraa hojii uumeetu jira jechuudha kooriidarii limaatiin. Anaafis warra keenyaafis dalagaa carraa nuuf kennee jira. Duraan akkas hin jee dalagaan qabu ture
manumaan taa'u ture. Eegas booda carraa kanaanin dalagaa eegalee jechuudha. Galii asirraa harkadhus kiyyaafis maatii kiyyaafis ta'u jira. Mana barnootaa kiyyaas anumaa kafala waan na barbaachisu ammas barachuutu hin jira. Anaatu kafala waan hundaa'u anaatu dalagaa jira jechuudha. Carraan uumee jira. Anaaf qofaa miti nama hundaa'u nama hedduu kaanuu beeku nama dilaa carraa dalagaa uumee ture. Nama duraan ganda keessa taa'aa turanii dalagaa kan qabnee barachaa dalagaa kan agarree hundaa'u ammas keessatti dalaguu jiranii jechuudha. Duratti yeroo daa'imummaan kaasnee dhufnu kana keessa deemnetuma milkita wayii ilaallee wanti baanu keessa hin jiru. Amma immoo waaqnaa galatoomu babal'ateeti mootummaan kunis waan gaarii nu hojjete magaalaan kunis guddatee koliidareen kunis immoo nu babal'atee sirratee qoshashaa fuulduratti karaan keessa deemnu hin jiru. Amma immoo koliidariin bu'aa gaarii nu buusee jira. Too kun jiraachuu baatee irraa waan tokko argannee maatii keenya ittiin hin gargaarru. Kanaan kan ka'e immoo bakkee biraas hundumtuu sirrateeti sababuma kana addoomtu waan nu sirrateef baay'ee toleeti carraa gaarii argannee irraa eegumsuma kana argachuun waan guddaadha. Maatii keenya ittiin guddisna duratti waa gammanuma argannee hin jiru sababii koliidarii kuma bal'ateen eegumsuma kana argachuu dandeenya. Aadaan halkan hojjechuu hin jiru hin argines kanuma irratti arge. Isa irratti arge kana itti gammadee waan irraa argadhe qusadhee ittiin jijjiiramaa jira. Misoomni koriidaraa fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetame Finfinneen wiirtuu turistootaa akka taatu hojii taasiseedha. Indastiriin turizimii misoomaan wal qabata. Amma fedhe qabeenya turizimii qabaattu, amma fedhe iddoowwan hawwata turizimii hedduu qabaattu, iddoowwan hawwata turizimii kun misoomanii tajaajila turizimiitiif hin oolan yoo ta'e qabeenya qofa ta'anii hafuu iddoo ga'umsa turizimii ta'uu hin danda'an. Iddoo ga'umsa turizimii gaafa jennu iddoon hawwata turizimii tokko misoomee bu'uuraaleen misoomaa turistiidhaaf barbaachisu, turizimiidhaaf barbaachisu hundi isaanii guutamanii iddoo ga'umsa turizimii yoo ta'e tajaajila turizimiitiif ooluu danda'a. Kanan ta'u yoo ta'e qabeenyuma qofa ta'ee hafaa jechuudha. Magaalaa kana keessa kan ture qabeenya malee iddoo ga'umsa turizimiin turre jechuudha. Kana gaafa jennu gonkumaa homtuun jiru odoon taane qabeenyi muraasni keessattuu iddoowwan seenaadhaan wal qabatan muuziyeemiiwwan garaagaraa iddoowwan amantaa tajaajila turizimiitiif ooluudhaa danda'an magaalaa kana keessa duras turaniiru. Isaan kun garuu haga barbaadame misoomuu dhabuu isaanii irraa kan ka'e iddoo ga'umsa turizimii guddaa ta'an turre yaa'insi turistii gara magaalaa keenyaas dhufu baay'ee xiqqaadha. Misoomni kooriidarii damee turizimiitiif addatti faayidaa guddaa qaba. Egaa misoomni kooriidarii jalqabuma yaadamni isaas magaalaa Finfinnee uummattoota isheetiif jiraattootaaf magaalaa mijattuu magaalaa namni keessa jiraatu magaalaa bu'uuraalee misoomaa gurguddaa keessa jiraatanii jiraattota isheetiif hawwattuu taate mijattuu taate uumuudha. Kaayyoon isaa inni guddaan isa kana. Kana milkeessuu danda'ee jira. Bu'uuraaleen misoomaa hawaasni gaafachaa ture hedduun misooma kooriidarii magaalaa Finfinneetiin deebii argateera. Addatti immoo gaaffii yookaan immoo fedhii bu'uuraalee misoomaan addatti industirii turizimiitiif bu'aan inni fidee dhufe waan guddaadha jedhanii fudhachuun ni danda'ama. Sababa misooma kooriidariitiin magaalaa Finfinnee keessatti iddoon ga'umsa turizimii uumame hedduudha. Kana qofaa miti iddoowwan ispoortiidhaaf tajaajila kennan giddugaloonni ispoortii garaagaraa gama fayyaatiinis yoo fudhanne kellaawwan fayyaa dabalatee hanga hospitaalota gurguddootti ijaaraman keessattuu oomisha turizimii ispoort turizim jennu health tourism jennu jajjabeessuu keessatti gaheen isaan qaban baay'ee guddaadha. Akka waliigalaatti fuulli gaarii magaalli kun qabdu addunyaatti akka beekamu gochuu keessatti gaheen inni taphate baay'ee guddaadha. Har'a namni tokko yookaan turistiin tokko iddoo ga'umsa turizimii tokko lama sadi daawwachuu dhimma kanaati miti. Magaaluma Finfinnee akka iddoo ga'umsa turizimii guddaa tokkotti fudhatee kan dhufee daawwatu kan magaalaa keessa socho'u turistiin hedduutu jira jechuudha. Kun bu'aa qabatamaadhaan misooma magaalaa Finfinnee keessatti hojjetame, gama kooriidariitiin hojjetame, qarqara misooma lageeniitiin hojjetame, kana qofaa miti akkuma waliigalaatti bu'uuraaleen misoomaa gama hundaan hojjetame, kanaaf bu'uura guddaa buusuu danda'ee jira jechuudha. Misoomni kooriidarii galii magaalattiin damee turizimii irraa argattu kan fooyyesse hojii namoomaaf xiyyeeffannoo kennuun jiruu fi jireenya jiraattota magaalattii kan utubeedha. Waa'ee turizimiidhaan ilaalchisee duraan akkas miti. Amma baay'ee turistoota baay'eedha kan dhufeetoo kan daawwatu daawwattoota hedduudha.
biyya baay'eerraa kan dhufeetu yeroo ammaa kana kan keessummaa jiru kan daawwataa jiru baay'ee kan dinqisiifachaa jiru jechuudha. Kun waan guddaadha nuuf maaliif hiikaa diinagdees qaba waan ta'eef hiikaa biyyummaatis qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaaf bu'aa kana fakkaatu argachuu danda'ameera. Kan biraa xiyyeeffannoon namaan wal qabatu miti misoomni duraanii. Anammaa garuu kan namummaadhaan wal qabatu. Fakkeenyaaf dargaggoota yoo jenna dargaggoonni bakka oolmaan qaban tureen bara bakki baay'een akkasuma balfamee akkasuma qabamee yookiin immoo karaa seera qabeessa hin taaneen qabamee ture. Kun garuu akka dargaggootaaf oolu akka misoomaaf oolu akka dhalattoota yookiin immoo jenereeshinii amma jiru kanaaf akka oolutti misoomni kun isaanillee bu'uura godhamee iddoon baay'ee hojjetameefira. Iddoon itti oolmaan itti kubbaa yookiin immoo tapha adda addaa internaashinaal kan ta'e akka dorgomtoota ta'uu danda'anitti misoomni hojjetame baay'eedha jechuudha karaa ispoortiitiin. Gootota yaadachuu irratti illee wanti hojjetame waan salphaa miti. Kanaan dura gootota irraanfataman bakka maqaan isaanii jiru bakka hojiin isaan hojjetanitti jirutti bakka sanitti wanti deebi'aa deeme waan salphaa miti. Kan biraa bakka bashannanaa paarkonni kun dirqama hin barbaachisan magaalaaf. Dirqama waan ta'e waa'ee fayyaati waan ta'eef jechuudha. Waa'ee lubbuuti waan ta'eef jechuudha. Lubbuun jiraachuudhaaf akkuma bishaan fi kan kana fakkaatu akkuma barbaachisu hunda nagaa namaatis nageenya keenyaaf dirqama wanti bakki akkasii bakki qilleensi gaarii ta'e bakki namni sammuusaa itti aaroonfachuu danda'u bakka itti aara galfachuu danda'u isa barbaachisa jechuudha. Carraa hojii uumee diinagdee irratti illee galii galchuudhaan galii uummataa guddisuu irratti illee wanti amma yeroo ammaa kana shoora guddaa taphachaa jiru iddoon bashannanaa kun waan salphaa miti jechuudha. Abbaan misoomaa uummata kanaaf uummanni misoomicha eeguu fi kunuunsuu akka qabu dhaamameera. Misoomni kun misooma mootummaa naa misoomsu malee kan uummataati. Qabeenyummaan isaa kan uummataati. Kan itti fayyadamu uummata. Kanaaf kan eeguu qabullee uummata. Waajirri tokko taayitaa waan qabuuf ofii to'atee ofii adabee jijjiirama fiduu hin danda'u. Uummata faana ta'uu qaba jechuudha. Uummanni kun misoome kun riisoorsii guddaa itti ba'ee jira. Maallaqa guddaa maallaqa magaala kana keessaa sassaabametu deebi'ee misoomarra oolee jira. Hojii qarshii guddaatu irratti bahee jira. Qarshii kana bahee kana riisoorsii bahee kana eeguudhaaf gaheen uummataa guddaadha jechuudha. Uummanni keenya kana baruu qaba. Lagdi kun kan keenya, misoomni kun kan keenya. Yoo faalamarraa bilisa ta'e nuun nu fayyada. Dhukkubarraa nuun bilisa nu taasisa jedhee yaadee uummanni mootummaa wajjin ta'ee eeguu qaba jechuudha. Misoomni kun akka deebi'ee hin banne. Misoomni kun deebi'ee gara booddatti deebinaan bannaan uummatatu itti miidhama jechuudha. Kanaaf uummanni keenya kana baree mootummaa wajjin ta'uun kana tumsa godhee hojjechuu qaba. Waan gaariin bu'aa gaariin calliseetuma dhufuu hin danda'u qormaatiliin adda addaa ni jiraatu. Keessattuu jalqabbii irratti fudhatama argatee to'ii ariitiidhaan gara hojii galuu keessatti iddoo tokko tokkotti hanqilaaneen muddatan ni turani. Naannawa tokko tokkotti immoo keessattuu namoota misoomaaf fayyadamtoota misoomaa kanneen jennu ammatti fayyadamtoota misoomaa jennaan namoonni baay'een iddoo tokkorraa ka'anii to'ii gara iddoo biraa yeroo deeman isa keessa namoonni mana hin qabne mana fayyadamanii jiru. Namoonni iddoo hawwataa jireenyaa hin qabaanne iddoo hawwataa jireenyaa akka jiraataniif haalli mijatee jira. Namoonni asitti mana fincaanii kanneen kana fakkaataniif rakkachaa turan namni du'ee to'ii reeffa mana isaa keessaa baasuudhaaf rakkachaa ture iddoo deemetti waan adda addaa kanneen irraa akka fayyadamuuf haalli mijataan uumamee jira. Fayyadamtoota misoomaa kan jennuun kanneen kana isa kana keessatti jalqabbii irratti hanqinaaleen adda addaa akka muddatan ni agarsiisa. Gama adda addaatiin jechuudha. Uummata biratti ta'uu dhiisuu danda'a. Namoonni dhuunfan garuu namootni dhuunfan holola adda addaatiin chaalenjiin akka uumamu gochaa turaniiru jechuudha. Kanneen keessa sadarkaa adda addaatiin darbuudhaan gara kanatti kan dhufuu hin danda'ame. Qormaatni ni jira jechuudha. Kanaaf tokkoffaa hubannoo uumuun baay'ee barbaachisaadha kanarratti. Kanaaf sadarkaa adda addaatti uummata wajjin dargaggoota wajjiniin hooggansi magaalaa gadi bu'ee hanga aanaa kutaa magaalaatti hanga bulookiitti deemee to'ii uummata mariisiseeti. Erga mariisiseen booda hojii kana uummanni itti amanee fudhateeti sadarkaa kanaan akka miidhaguuf kan taasifame jechuudha. Kanaaf chaalenjoonni adda addaa turaniiru. Qindoominni illee keessattuu dhaabbilee adda addaa qindoominaan walitti fiddee to'ii hojii kana keessa galchuunu qormaata mataasaa qaba jechuudha. Kanaaf kanneen kana hunda chaalenjii irra darbameeti sadarkaa kanatti kan dhufe waan ta'eef
bifa salphaadhaan hojii milkaa'e jennee to'ee fudhachuu hin dandeenyu. Garuu immoo milkaa'eera. Ciminni hawaasaa, hubannoon hawaasaa daraan dabalaa dhufuunsa, deeggarsi hawaasaa, deeggarsi uummataa, deeggarsi dargaggootaa dabalaa dhufuunsa sadarkaa kanatti bu'aan gaariin akka argamuuf ulaa saaqee jira jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii keenya Simboo Finfinnee torbee kanaatiin hojiin misooma koriidaraa fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetame gama eegumsa naannootiin damee turizimii fooyyessuu fi carraa hojii uumuutiin bu'aa maal buusee jechuudhaan kan simbiraan geenyedha. Egaa akkuma hordoftan hojii misooma koriidaraa fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetame qabeenya uumaa ganamaatti kan deebise damee turizimii kan fooyyessee fi lammiilee hedduudhaaf carraa hojii akka uume taajabuu dandeenyetiin kan jiru qophii keenya gara goolabaatti finneetiin jirra. Qophicha CMN Plus sagalee dhaloota fi abbaa taayitaa bulchiinsa misooma koriidaraa fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee waloodhaan qopheessuudhaan kan simbiraan gaaniidha. Qophicha kan dursee guddataa jamaatiin ture. Torban mata duree birootiin walitti deebinaa nama torbanii nu haa taasisu.